inni nu baate, inni nu danda'e, inni abbaa nuu ta'e, inni ofitti nu qabe jira gidduu keenya. Baga kan isaa taane miilla isaa jala taa'uun jireenyadha. Dhamdhammi afaan isaa dubbii afaan isaa keessaa ba'u jireenya nuu ta'eera. Qilleensi afaan isaa keessaa ba'u fayyina nuu ta'eera. Haleluuyaa. Namni humna hin qabne jireenya amantii jiraachuu hin danda'u. Jireenyi amantii jireenya hafuuraati. Jireenya hafuuraa wajjin immoo jireenya Waaqayyo wajjin wal arguuti. Akkuma addunyaan foon jiru addunyaan hafuuraa jira inni. Jireenya amantii keessa hafuura qulqulluu yoo qabaanne kennaa ayyaanni hafuura qulqulluu nu keessa yoo jiraateen bartootaan akkas jedhe Gooftaa Yesuus. Jecha tokko dubbate nagarrama. Maal jedhaa? Hamma humna argatanitti isan dubbadhe amma isin raawwatamutti maal hin godhinaa? Yerusaalem hin ba'inaa. Hafuura qulqulluu erga cubamtan booddee immoo Samaariyaa, Galiilaa fi hamma handaara lafaatti naannooftanii dubbattu dhugaa koo jedhe. Sana ta'uudhaaf jireenya tajaajila haabootu hin ta'in tajaajila qaamaatti jijjiiramuu qaba. Tajaajilli qaamaa jechuun baay'oot lammaffaa dhalachuu fi kan biraan humna hafuura qulqulluun guutamanii Yesuusiin amma du'aatti illee dhaabatanii lallabuun jireenya qaamaa jechuudha. Amanaan keenya baay'insaa maal ni beektu? Yesuus karaa moo karaa miti? Karaadha jedhee beeka. Dhugaadha jedhee beeka. Dhugaa ta'uusaa, hojjechuusaa, fayyisuusaa, hidhaa hiikuusaa, amma iyyuu gidduu jiraachuusaa, namoota keessa jiraachuusaa, warra maqaa isaa dubbatan keessa jiraachuusaa hin amanu. Tajaajilli keenyas aaboo duwwaadhaan tajaajila aaboo kennaa duwwaan nutti kenname isa kennaan nutti kennamu duwwaan sun ta'in isa qaamaatti gaafa jijjiiramu humna guddaa godhata. Tajaajilli gaafa qaamatti geeddaramu tajaajila qaamaa gaafa tajaajilu akkas jechuun gaaddiduudhaan miti. Qaamaan Phexrosi qulfiin itti kennameetu nama 3,000 ol gashe. Guyyaa biraa garuu kedhaniini Yesuus Kiristoos biraatii ati duuka buutuu Yesuusii tajaajilaadha qaama ta'eera. Yesuus biraa seejjeefna haadha manaasaa ajjeesanii kaanitu hinduu taatis yoo maqaa kanaan lallabdennaani akkatti fanniftan miti Yesuus hin jedhe ganna gargaashadhaan immoo jedhe. Tajaajila qaamaati. Dhaqna isaa keessa jira. Istifaanos jaarsolii waldaa kiristaanaati. Warra mana Waaqayyoo keessaa hojjetan duuka buutota keessaa warra dhuga baatota keessaa tokko warra hojii waldaa kiristaanaatti kennamedha. Wayyaa isaa harkaa baasanii dhagaa arreerbanii dadarbatanii kaaniiti. Inni garuu samii argeedha. Samii samootaan banameefi argeedha. Ilma Waaqayyoo kana Yesuusiin abbaa biratti argeedha. Mirga abbaatti arge Yesuusiinedha. Kun tajaajila qaamaati. Qaamaan reebamaa tumamaa jira ittiin tolu garuu tajaajilaa jira. Isa Museen lallabaa ture lallaba. Museen akkas ture dubbata tajaajila qaamaati. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Hamma hafuurichaan cuubamtanitti hafuura qulqulluun cuubamtanitti gadi hin bayinaa ibiddaan cuubamtu jedhe. Maaltu nu barbaachisa obboloo tokko? Afaan haaraa dubbanneerraa, raajummaa dubbanneerraa, amaneera qurbaana fudhadheera jettanii taa'uun hin barbaachisu. Cuuphaa bishaanii cuubamtaniittu hafuura qulqulluu yeroo sana sin argateera addis kidaanii keessa waan jirruuf. Isa hafuura qulqulluun cuubamne jiru sana yaadachuun baay'ee gaariidha. Yaa tokko Phaawulos Ximooteesiidhaan maal jedhu dubbata beektu? Isa gaafa jaarsoliin harka mataa keessa irra kaa'anii sii kadhatan sanaa yaadadhu jedha. Kun maal ni beektu? Isa gaafa namni duuka buutuu si barsiisee hafuura qulqulluun gaafa cuuphaa kanaan cuubamtu hafuura qulqulluutu si argata lammaffaa dhalatta mallatteeffamta sin jedhe yaadachuu qabdaati. Warra kaan agalgalootii keessa kan jirtan immoo yeroo hafuurri Waaqayyo sirra dhufe hafuura raajummaan dibamtani, faarfannaan dibamtani, gaggeessuudhaan dibamtani, qabeenyaan dibamtani sin jedhe. Kanaanan si eebbisa yeroo sin jedhe yaadachuu qabdan hundumaati. Asan dhufa kutaa irratti. Hafuura qulqulluun egaa guutame namni maal ta'a beektu? Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'iseedha. Maaliin nutti mul'isedha? Hafuura qulqulluudhaan. Lakkoofsa 9 caafati qulqullaa keessatti jedha. Waan Waaqayyo warra jaallataniif qopheesse gurri namaa hin dhageenye, yaani namaa bira hin geenye, ijji namaas hin agarre. Isa kana hafuurri qulqulluu maal ta'edha? Nutti agarsiisedha. Amantoonni waan gurri namaa hin dhageenye, ijji namaa hin argine, yaanni gara namaa qoree bira hin geenye, amantoonni hafuura qulqulluudhaan cuubaman ni argu. Gurri namaa kan hin dhageenye, ijji namaa kan hin agarre, yaanni gara namaa qoree bira hin geenye, Waaqayyo garuu hafuura qulqulluu isaa isa kanaan nutti mul'iseera jedha Phaawulos. Namni hin dhageenye, hin agarre, hin ilaalle. Hafuurri qulqulluun garuu isa kana mul'iseedha. Maali laata hafuurri qulqulluun isa namni hin agarre kan nutti agarsiise? Hafuurri qulqulluun yaanni namaa qoree bira hin geenye hafuurri qulqulluun isa kamiin nutti mul'ise laata? Ijji namaa hin agarre ammarraatti garuu hafuurri qulqulluun nutti mul'iseera jedha. Argineerra jedha Phaawulos. Inni kuni jireenya amantootaa isaa humna hafuura qulqulluun cuubamanidha. Amantoonni hafuura qulqulluun cuubaman Yesuus yaadinaal jedhanii dhiisanii galu miti. Yaadinaal bichaan gahaa miti. Yaadinaal hin fayyisannee galuu duwwaatu hin ta'in humna hafuura qulqulluu arganne kanaan immoo dhannee fayyisuudha. Hin fayyisannee dubbachuu hin ta'in inni na keessa jiru hin fayyisa maqichi ana keessa jira hafuurichi na keessa jira argeera dhaga'eera jennee dhannee fayyisuu. Isa kana Gooftaa Yesuus maal jedhe beektu? Warra dhukkubsatan akka fayyiftan, warra okkolan akka kaaftan, warra jaaman akka laalchiftaniif dhaaboo isinii kenneera. Warra naafatan akka diriirsitan, warra jaaman akka bantan,
ija kee hin banattee dhufta jechuudhaati. Ofii paaworii kee miti, humna keetii miti. Yesuus hafuuricha qulqulluudhaan gaafa cuubamtooti. Jireenyi kee guutummaa isaa maal ta'a? Aknaan lallabaa jirta jechuudha. Jireenyi kee sun Kiristoos Yesuusiin uffatameera. Yaadinaan jettee biraan galtu. Namicha tuudhaan lallabaa Waaqayyo Israa'eloota galaana hiree lallabeedhan. Galaana hiree Israa'el jala. Israa'eloonni galaana ce'anii darbanii. Waaqayyo galaana si biraa hiraa jedhanii lallabeeti. Manguddoon tokko makkatti dhageessee galaa jirtedhanii. Booddee kottu mana kottan si fudhee galatte galaan bishaan ceetee galti ganna keessadhan. Kottu mana kotti galaa jennaan galaana bishaan kaan bishaan bira gaan. Itti deemna maal itti deemnaa jennaan maal akkamitti deemna bishaan tu nuuf badaa jedha namichi inni Waaqayyo galaana hiraa jedhu sun. Maal nuti dhibbachaan turre Waaqayyo galaana hiraa Israa'eliif galaana hiraa siifis hiira nuun jennee jennaan jedheera garuu amma garuu kun hin danda'amu. Itti ta'e namichi yoo itti ta'e nyaatama waan ta'eef sodaa qabaa jaartiin jecha inni irratti paawarfuuliidhaan argatteetti waan ta'eef jedhama jechi kun bishaanichatti jettee bishaanichi liqimsine qaat godhee ceesisee inni gama naxxabe isheen hin ceetee jedhama. So amma piraaktikaalii isa dubbannu taasisuudha. Tajaajila tokko mishiinarii ta'eetu Booranaa dhaqe. Booranaa dhaqeetu waa'ee gurbaa isa du'ee ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa kaasee sanaa lallaba ture. Mucaa tokko qabaa dubartittii mucaa tokko itti qabdi mucaa ishee jalaa du'eennaan gooftaa Yesuus Kiristoos itti dhufee du'aa kana kaase. Du'aa kana kaasee ka'i jedhee haadha keef galii ergame deegash. Kan lallabaa ture biyya Booranaa dhaqeetu lallabaa jiru. Innaa kottu galtuudha ni nu amantoonni. Maannaan nama du'ee sin kaastaa isa dhukkubsatee jaamaa fa lallabite dabalee jaamaan hin banamaa. Kaa Yesuusiin jedhee du'aan hin kaa'edhee naaftiin diriiradhee lallabuu jalqabe. Soo lallabee kee dhumarratti jaamaas qabnaa jedhan jarri garraamota waan ta'eef jaamaan jira kun ogummaa baay'ee qabna jaamaayii nuu fayyisi galiin fayyisachaa turteettaa. Naaftillee qabna nama kanaafatti mucaa bobaluu kun akkasidha naafadha nu diriirsi jedhaniin akkasumatti jedhe nutichi. Macaafarra lallabeenii jedhe. Hin baasaa akkas jechuun namoota baay'eetu macaaficha duwwaa nuti dubbatanii galu. Jireenyicha fudhanii sagalicha fudhanii qaamaan hin mul'isan. Macaaficha duwwaa dubbattee galtamoo macaaficha isa dubbatame sana agarsiisuu jira agarsiistee taa'eluu barbaaddaati. Seenicha dubbifattee jiraatta tun ta'in jireenyichuma jiraachuu danda'e barbaaddaati. Hin fayyisannaan inuma fayyiftattee bakka allaqe. Waan tokko sitti dubbachuu barbaada. Waan namni kaleessa hojjetu tokko jireenya kaleessa namni jiraatu tokko jiraachuu hawwita yoo ta'e jiraachuu yaadda yoo ta'e ati addunyaa kee bira hin geenye mayyuu. Piraaktikaalii akka jiraannu barbaada gooftaa Yesuus Kiristoos. Jireenyi hojii mul'atu Yesuusinis hin boonsa. Nuunis nu boonsa. Jireenyi hojiin hin mul'anne tajaajilli hojiin hin mul'anne kiristaanummaa hojiin hin mul'anne yeroo baay'ee garuu maal ta'a beektu ittiin mul'atu. Argaan jira jedhu namni. Rakko olii agarraani rakkina nagartu. Olii dhageenyaani rakkoon dhageessu lafarraa. Olii dhaga'uudha. Oliin dhageenyu taanaan waca baay'ee dhageenya waan ta'eef. Kanaaf bartootaan turaa jedhe. Nutti mul'iseera kan Phaawulos jedhu maaliif beektu saaqatee addunyaa furaatti seene. Waaqayyo akkuma kaleessaatti hojjetaa miti. Akka kaleessaatti hin hojjetu akka har'aatti hojjeta. Isa boriis akka maalitti hojjeta? Akkuma boriitti hojjeta. Waaqayyo inni Musee wajjin ture na wajjin ta'i jettanii waamuun dura Waaqayyo inni tarreessaa wajjin jiru har'as na wajjin ta'i jedheen dubbadhaan. Gara nama biraa gootatu nan barbaachisu. Amma rakkoon keenya guddaan maanni waa'ee Waaqayyo xiqqoo ishee beenna. Yaadii naanii duwwaa beenna. Hin fayyisaa duwwaa beenna malee fayyisuu Waaqayyo isa mul'atu sana fuunee mul'isuu hin beenna. Nama milkaa'aa tokko, nama Waaqayyo wajjin jiru tokko, nama Waaqayyo isa eebbise tokko yoo irratti kaatee jedha kitaabni sun. Yoo irratti dubbatte milkaa'insi nama kanaa hafuurri milkaa'insa nama kanaa dhoowwuuf deemaa ture sun waa'ee nama sanaa gaafa kaaftu sitti garagalaa. Waa'ee nama milkaa'uu dadhabee gadi kufee cabee seenaansa harcee tokko gaafa kaaftu hafuurri namicha sana fuudhee gadi darbate sun waa'ee isaa gaafa kaaftu jireenya isaa gaafa dubbattu kallattiidhaan gara keetti deebi'ee atis gara isaa akka deemtuuf barbaadaa'edha. Waa'ee Yesuus gaafa kaafnu maal agarra? Araara dhageenya miti. Fayyina dhageenya miti. Waa'ee Yesuus Kiristoos gaafa kaafnu maal agarra? Nagaa agarra miti. Addunyaa isin abuurtantu isinitti mul'achuu jalqaba. Nama waa'ee nama tokko yoo gaaftan hammini nama sanaa kaaftu yoo ta'e addunyaan dukkanaa namicha sana duukaa hordofaa fiigaa ture dadhabee sun hammini nama sanaa gaafa kaaftu jal'inni nama sanaa gaafa kaaftu hafuurichi kaleessa namichi jal'isuu barbaadu kuffisuu barbaadu dadhabsiisuu barbaadu waa'ee isaa gaafa kaaftu sitti garagala fuulaan. Waa'ee nama sanaa gaarummaa isaa kaasuu jalqabde garuu inni nama gaariidha isheen nama jabduu wayiiti. Waaqayyo baay'ee ishee gargaare Waaqayyo baay'ee isa jabeesse itti gaa dubbattu garuu hafuurri namicha sana jabeessee hafuurri Waaqayyo yeroo sana si hordofuu jalqaba yeroo sana. Daawittu maal beektu gaaf tokko Saa'ol harka isaatti kennamnaani Saa'ol harka isaatti kenname hin ajjeefnaa jedhe hojjetaan Daawit harka keenyatti kennina Waaqayyo gammaduu barbaade gurbaan akka jedhe Daawit nama Waaqayyo dibeessu Muusee irratti maal hin godhu harka koo irratti hin kaasu dibameera gaafa salphina isaa hir'uu isaa irratti kaatu garuu hafuurri Saa'oliin ari'achaa jiru kun kuffisaa jiru kun yeroo sana Daawititti garagala yeroo sana yeroo hundumaa waa'ee namaa gaarii haasa'e. Kufaati nama baay'ee gadi kufe tokko yoo gartanis nagadee gadi bu'aa tajaajilee gadi bu'aa wanti haa ta'u waan mati haa ta'u nama gadi bu'e tokko yoo gartan gadi bu'uu nama sanaa kis gootee naasayi. Takka turee maal jedha beektaa hin dhufta atis hin dhuftaa siin jedha afurichi maal jedha beektaa
timaxaalleedha. In dhuftaa gad hin dhuftaa jedha Afurichi. Nama rakkate gaafa gartan waynee uffata dhabee laata, waynee biddeen dhabee laata jettu malee waynee konkolaataa dhabee laata jettu. Nama buddeeniif rakkatu uffataaf rakkatu konkolaataa dhabee laata, mana jireenyaa fooqii dhabee laata, iboo laata jettanii yaaddan. Afurri nama sana dhiphisaa jiru afura hiyyummaati, afura biddeen dhabuuti, afura gadadoo uffannaa dhabuuti. Waa'ee nama sana gaafa gaaftan mana keessan keessa uffata keessan laallattu. Indoom gaarii irra hin jirattanii yaaddu. Waan baay'ee konfer gargaaruu laatattaniif yaaddu. Addunyaa afura qulqulluu keessatti yoo afura qulqulluudhaan guutamnee yeroo hundumaa yaada qulqulluu dubbanna ta'e ilaalcha gaarii fi yaada gaarii dhiyeessina yoo ta'e yeroo hundumaa afura qulqulluu isa gaariitu nu hordofa yeroo baay'ee. Gadi bu'u, gadi cabu, gadi dhiitamu, gadi bu'u haasofna yoo ta'e garuu afura gadi nama buusutu nu hordofa nuun. Seexanni lafa kam deema beektu? Tisiifni lafa ajaarra deemti. Lafa dammaan deemtu tisiifni. Lafa dhadhaan deemtu, lafa waan urgaa'uun deemtu tisiifni. Lafa ajaa'u deemti. Lafa kosaa'u deemti. Kanneen lafa ajaa'uun deemtu. Damma dammeessiti waan ta'eef. Isheen sun muhagdee baakteeriyaa gadi netti. Isheen baakteeriyaa gadi nettu lafa xuraa'arra deemti. Isheen dammeessitu garuu lafa urgaa'urra deemti. Namoonni lafa xuraa'u jechoota xuraa'oo wanta gaddeebi'aa barbaadan jeenyuma gaddeebi'aatu isaan hordofa. Afuruma gaddeebi'aa isaan hordofa. Namoonni garuu waan urgaa'u barbaadan, waan urgaa'u dubbatan, waan urgaa'u hordofan, afura urgaa'u, afura ijaaru akkuma dammi kannis nama nettutti akkasitti waaqa jireenya sana keessatti coba afura naqaa deema. Yeroo tokko Eelsaayii qabnaadhaan loltoonni biyya ormaa tokko qabanii isatu dhoksaa keenya nu baasee dubbatanii qaban. Mana keessa taa'eetu waan mootiin biyya sana irratti yaadu ela mootiin akkasii qopheessaadha, mootiin akkatti sirreeffadhu loltuu akkatti naqaa dhodhee kaasa. Saatalaayitii isaatiin harkiseetu samiidhaan addunyaa furaatiin naqee biyya sana keessatti mana mootummaa keessa waan mareetan fuudhee gadi baasa. Ela mareetanii gadi ba'u miti. Hicciitii dhagu hin dubbannu jedhanii galu. Elsaayiin garuu dhaqee keessaa fuudhee gala dubbii isaanii. Dhumarratti isa jeemnanii mootota waraana guddaa fidanii dhufan lafa Elsaayii jirutti. Gaafa dhaqanii marfamneerraa jedhe naa'onsaa. Marfamneerraa qabamuuf jirraa jedheenee. Elsaayiin garuu akkas jedhe. Warra nu marsan irra caalaa warra isaanii nu marsantu caalaa jedhe. Hin danda'amu jedhee yaadee gurbaan. Argaan jiru waan ta'eef. Dhumarratti ija isaanii naa qabeedhe, ija isaanii hadooche jalaamaa. Hin argu lafa argu akka isaanii hin gufne qabaa akka hin barbaanne garuu Elsaayii ta'uu isaan beekan. Eeyyuun barbaadu Elsaayii kottaa sinan geessa geessee nyaachisee obaasee keeti. Amma jedhee ammas naawwan isaatti siqee waaqayyo harka keenyatti kennee finnuu jedhe hin finnaa jedhe mataa ishiitti rukunnaa jedhe hin finnaa jedhe mootiinis galcha dhufe lakkee jedhe nyaatanii jedhe amma ija isaanii naabanii jedhe waaqa kadhate iji isaanii banamnaan anuma gaa Elsaayiin gaa biddeen keessanis nyaattaniittu taa'umsa gaarii siin simadheera anuma gaa Elsaanii jennaan hin ajjeefnaa warri kaan hin ajjeefnu meeshaa keessanii kadhaate qaxxidhaa galaadhe qaxxidhanii biddeen isaanii kuuffatanii galan rukuteen jaamaa fatachuudha akkasitti waan isin dhibu addunyaa furaa keessatti akka seexanni karaa ittiin sordofuuf hin arganneef waan namti gochuu qabdu keessaa inni guddaan gaarii haasa'i, waan gaarii dubbadhu, gaarii karoorsii, waan gaarii hojjedhu. Hallaqee. Laayisensii ittiin seexanni dhufee si tokkoyyuu hin qabu. Lakkoofsa 11. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beekaa malee namni kan biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu. Yaada Waaqayyoo hubachuudhaaf hafuura isa nu keessa jiru. Hafuura keenya keessa kan jiru, hafuura kootiin keessa kan jiru, hafuuruma kootu beekaa'edha. Namni hafuura qulqulluu keessa jirutu yaada Waaqayyoo immoo beekaa'edha. Yaada Waaqayyoo beekuu barbaaddu taanaan muuxannoon kitaabota dubbisuudhaan waan ta'e qoruudhaan miti. Hafuurri qulqulluun isin keessa gaafa jiraatu yaada Waaqayyoo isa gaarii ta'e hin beektu. Yaadi Waaqayyoo anaaf qabu, siif qabu hin beektaa jechuudha. Dur garuu maal jedhaa? Eenyuyyuu dhaga'u waan namni hin dhageenye, waan namni yaadaan qoree bira hin geenye hafuurri qulqulluudhaan garuu yaada Waaqayyoo hin beekne. Isa kan keenyaa miti. Akeeka Waaqayyoo hin beekne nuyi. Pilaanii Waaqayyoo beekna gaafa hafuura qulqulluudhaan guutamnu nuyi. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuurichaan argataniif hiiknuuf isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannoodha. Barsiisi qulqulluu barsiisa hafuura qulqulluuti. Barsiisi qulqulluu humna hafuura qulqulluutti amanuudha. Isa kana keessaati ogummaadhaan hin dubbannu ogummaa hafuura qulqulluutiin garuu maal taanadha? Hafuura qulqulluutiin hin dubbanna. Amantoonni hafuura qulqulluudhaan jiraatu. Jireenya hafuura qulqulluu jiraatu. Jireenya amantii jiraatu. Namoonni tokko waan akkasii naannoo kootiin jiru taanaan nan du'a natti fakkaataa jedhu. Namoonni akkasii maal beektu waaqni isaanii birrii isaaniiti. Hirkandaan isaanii birrii isaaniiti. Dawoon isaanii birrii isaaniiti. Dawoon isaanii nama isaaniiti. Namoonni tokko immoo jiru. Waaqayyoottis nama nan garuu muuxannoo jireenyaa beeku waan ta'eef muuxannoo jireenyaa qabu waan ta'eef yoo duwwaa ta'e rakkoon qabu waan deemaa jiru. Namoonni kan biraan maal jedhu hin qabu garuu nan qaba jedhanii deemu. Hin jiru garuu jira jedhanii deemu. Argamaan jiru garuu argaan jira jedhanii deemu. Inni kun hafuura qulqulluudhaan akeeka Waaqayyo nuuf qabu sana arguu jechuudha. Ogummaa namaatiin garuu waanuma lafarratti mul'atu nutti mul'ata. Gasiqee maal jedhaa? Namni hafuura qulqulluu hafuurri Waaqayyo keenyaatiin kennaa hafuurichaa hin argatu jedha. Kennaa hafuurichaa kan argatu hafuura qulqulluu ergate booddeedha.
Hafuura qulqulluu ittiin eegga guutamne booddee kennaa hafuura qulqulluu immoo arganna. Kennaan hafuura qulqulluu akka nuti Yesuusin lallabnu nu godha. Kennichaan namoota akka gargaaru nu godha. Fakkeenyaaf kennaa hidhaa hiikuu, kennaa barsiisuu, kennaa namoota kadhachuu, kennaa namoota jajjabeessuu, kennaa namoota gaggeessuu. Wantoota garaa garaa jira. Kennoota baay'ee jira. Macaafa qulqulluu keessatti kaa'amanii kan jiran hafuura qulqulluun kan kennu. So eeggaa hafuura qulqulluu fudhanne booddee kennaa kanaan garuu namoota kan biraa bira ga'uu dandeenya. Kennaa sanaan malee ga'uu hin dandeenyu. Hafuurri qulqulluun eenyummaa keenya haareessa. Kennaan immoo warra Yesuusitti dhufneef kennichi dhaqee akka fudhannee nu godha. Galaa ittiin namoota baay'ee ittiin fidannudha. Tokko faarfatee fida. Tokko lallabee fida. Tokko immoo dhugaa ba'ee fida. Tokko immoo jireenyaan gooftaa Yesuusin fakkaate jireenyi isaa Kiristoosin mul'iseetu fida. Kennichi warra kaanitti akka deemnu nu godha. Hafuurichi nu fudhanne garuu Waaqayyo wajjin akka dudubbannu nu godha. Kennaa hafuurichaan naxxafa miti. Kennaan hafuurichaan jijjiiramuu danda'a. Gara kan biraatti jijjiiramuu danda'a. Hafuurichi har'a nan barsiise yoo ta'e yeroo biraa dinqii biraa tajaajila biraa tajaajiluu danda'a. Yeroo biraa faarfachuu hin danda'an. Kennichi jijjiiramuu danda'a. Waan isin dhabu garuu hafuurichi na keessa jiru garuu hafuura hin jijjiiramnedha. Qaama ta'e na kee ta'a jechuudha. Hafuurichaan yaada Waaqayyoo beeknaayidha. Hafuura isa kamiinii waan hundumaa gargar baafannaa qorree beekna beektu kennaadhaan qorree gargar baafanna miti. Hafuura ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin gaafa amanne arganneen waan hundumaa hin qorramallee hin qoramnu nuyi hafuurichaan. Qoruuf qoramuun garaagarummaa guddaa qaba. Qoramuun baay'ee salphaadha. Qoruun garuu baay'ee cimaadha. Namni hafuura qulqulluun deemu garuu hin qora. Salphaatti qora. Inni qoramu garuu baay'ee ulfaata. Amantoonni yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamu akka ta'anidha matureen yaadi koo ijoon koo. Ni kan biraan akkuma Phaawulos dubbatu boqonnaa 9 irratti ulfina walii kennuuf wal dorgomaadha. Wal salphisuuf wal dorgomaa hin jiru. Jajjabeessuudhaaf wal dorgomaadha. Hafuurri nu keessa jiru hafuuraa gara jireenya Kiristoositti nu buutudha. Isa nutti mul'ifamne sana mul'ifamee argineerra. Jireenya qaamaatti deebi'uudha. Waaqayyo isa dhageenyi nuuf haa eebbisu.